Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota miseensa chaanaalii keenya kan taatan hunda keessaniifuu nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa isin haa qaqqabu jecha maaree guyyaa har'aa baay'ee barumsa adda ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Maaree warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan like, subscribe akkasumas illee share gochuudhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Maaree kanan har'a isiniif qabadhee dhufee barumsa har'a isiniif qabadhee dhufee mata dureensaa ganama yeroo irriba keenya raakkaanu gara hojiitti atoo hin seeniin fuula keenya akkuma dhiqachuun jiru isaan kun ta'e bilbila keenyatuun qabatiin akkasuma gara hojii keenyatti atoo hin seeniin doosa waaqayyo isa nagaan nu bushee maal gochuudhaaf qabna galateeffachuudhaaf qabna galata edda godhannee booddee immoo misgaanaa yookaan immoo galateeffachuudhaaf haala barreeffamaatiin isa nagaan nu bushitee daasiif haa galatu nagaan nu oolchi jireenyi keenya haaraa wanta ta'eef jireenyi keenya gammachuu wanta ta'eef jenne atoo barreeffanne maalidha baay'ee gammachuu guddaa keessi keenya guyyaan keenya gammachuudhaan kan eebbifame ta'uudhaaf kan danda'u jechaadha. Akkasumas illee maalidha namoonni hedduu ciisanii achi ka'uudhaaf kan dadhaban jiru ciisanii ganama yeroo ka'an dhukkubsatanii kan ka'an jiru nun immoo nagaadhaan wanta bulleef waaqayyoon galateeffanne yookaan maalidha gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama keessi keenya gammachuu maal jedha namoonni galateeffatama galata gashan isaaniif maal ta'a itti dabalamaafi jedha sababii kanaatiif nunis immoo dursa wanta hundumaa dursa galata gashachuudhaaf galata dhiyeeffachuudhaaf akka dandeenyu barumsa qabadhee dhufee jira dhufee kanarraa waa hedduu hubattu yoo isinitti tole like share subscribe gochuu hin dagatinaa hanga audio biraatiin walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa.